Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Qulqulloonni iddoo garaa garaa teessanii barumsa kana dhaggeeffattan, ani Paaster Naa'ol Baqqaleeti. Ergaa Phaawulos gara warra Qolosaayisitti barreessee walii wajjiniin qayyabachuu erga jalqabne tutturreerra. Har'a kutaa 17ffaa isaatii introduction irraa jalqabne. Waaqayyoo isa jalqabaa kaasee amma yeroo kanaatti nu gargaare. Bifa kanaan immoo dubbii isaa akka barannuuf carraa akkasii, ayyaana akkasii, pilaatfoormii akkasii nuu kennee baay'een galateeffadha. Egaa boqonnaa 4 Qolosaayisiin lakkoofsa 5-6 irraa kutaan walii wajjin ilaallu. Lakkoofsa 5-6tti maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Boqonnaa 4 lakkoofsa 5-6. Yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjechuudhaan namoota waldaa kiristaanaa keessa hin jirre wajjin akka itti jiraattan ogummaadhaan amaleeffadhaa. Asaan keessan yeroo hundumaa gurratti kan tolu, akka soogiddaas mi'aa haa ta'u. Namaaf immoo adduma addaan deebiisaaf deebisuun ta'u beekaa. Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsota kana lamaan irratti akka mata dureetti yoo qabachuu barbaaddan samariin yaada isaatii dubbiif akkaataa jireenyaa ormootaaf karaa fayyinaa ta'uu kan jedhuun qabachuu dandeenya. Dubbii warra gooftaan beekneef karaa fayyinaa ta'uu, akkaataa jireenyaa yookaan laayif istaayilii isa jennu warra ormootaaf karaa fayyinaa ta'uu danda'u jiraachuu isa jedhudha jechuudha. Kutaawwan darban keessatti maatii kiristaanaa gidduutti maatiin akkamittiin walii wajjin jiraachuu akka qabanii, obboloonni akkamitti obboloota wajjin jiraachuu akka qabanii waa baay'ee kaafne ilaalleerraa. Ijoolleef maatii gidduu, hojjetaaf hojjechiifataa gidduu hariiroo jiru jalqaba amma dhumaatti Qolosaayis irratti waa baay'ee barannee, kutaa darbe irratti immoo hariiroo Waaqayyoof nu gidduu jiraachuu qabu waa'ee jireenya kadhataaf waa'ee macaafa qulqulluu qayyabannee, kutaa kana keessatti immoo hariiroo nuuf ormoota gidduu jiraachuu qabu qayyabannaa jechuudha. Yaadi isaa baay'ee yaa'iinsa gaarii qaba. Hariiroo maatiif maatii gidduu jiru, ijoolleef warra gidduu jiru, hojjetaaf hojjechiifataa gidduu jiru, hariiroo Waaqayyoof qulqulloota gidduu jiru, har'a immoo hariiroo ormootaaf qulqulloota gidduu jiru. Kanatu walii wajjiniin baranna jechuudha. Waa tokko kutaa kana keessatti itti yaada akkasiin deemtaniif waan sammuu namaa banuu danda'u gaaffilee muraasa gaafachaa waa tokko isinii akeekaan deema. Keessumatti lakkoofsa 5ffaa kutaa kanaa gaafa dubbisnu inni guddaan ormoota wajjin akka itti jiraattanii ogummaadhaan amaleeffadhaa kan jedhu argina. Lakkoofsa 5 irraati ormoota wajjin jiraachuun kun carraa akka inni ta'e kaasa. Ormoota wajjin jiraachuun baay'isee carraa guddaadha. Yeroon ishee gabaabduudha, carraa bareedaadha waan ta'eef yeroo kana hin dabarsinaa. Carraa kanatti fayyadamaa. Utuu yeroo kana hin dabarsin itti hojjechuudhaan jedha. Carraadha, yeroon namaa kennamaa jechuudha. Maal ta'uudhaaf? Namoota waldaa kiristaanaa keessa hin jirre wajjin jiraachuudhaaf yookaan namoota gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin qabne wajjin jiraachuudhaaf Waaqayyo carraa wayii, yeroo wayii namaa kennaa. Yeroo sanatti garuu fayyadamuu akka qabnutu dubbata kutaan kun jechuudha. Kanaaf personaalii ormoota wajjin jiraachuu, ormoota wajjin barachuu, ollaa nama namanneetti galuu, nama namanne wajjin iddirii tokko ta'uu, nama namanne wajjin istaafii ta'uu akka carraatti yaannee beennaa onni jedhu waan nuti har'a of gaafachuu qabnu keessaa isa tokkodha. Phaawulos kun carraadha, carraa deebi'ee immoo hin argamnedha. Waaqayyoo itti yaadeetu nama namanne fidee ollaa keenya kaa'a. Itti yaadee nama namanne fidee biiroo keenya kaa'a. Itti yaadee nama namanne fidee kilaasii keessaa barannu keessa kaa'a waan ta'eef carraa kan of hin dabarsinaa. Yeroo isinii kenname carraa isinii kenname kanatti hojjedhaa kan jedhu kaasaa. Carraa akka inni ta'etti yaannee beennaa. Carraa kanatti immoo fayyadamaa jirraa oonni jedhu waa tokkodha. Kutaa kana keessaa waan guddaa nuti yaaduu qabnudha. Carraa guddaa kanatti tuun fayyadameen darbuu qofa immoo tuun taane carraa kanatti fayyadamanii sababii badiisa namoota kiristaanonni
utuu dhugaatti hin bahin kiristaanonni tu laayif istaayilii isaaniin jireenya waaqayyootti mul'isin itti fayyadamu carrichatti fayyadamanii amansiisuu duwwaatu hin taane inumaayyuu karaa jireenyaarraa gorsuun maal tokko tokko mul'atu inni jedhu waan nun itti yaaduu qabnudha jechuudha. Waa'een carrichatti fayyadamuu haafuuti sababii badiisa isaanii yeroo itti ta'an immoo hin jiru. Sababii waldaa kiristaanaa jibbuu isaanii, sababii arrabsamuu maqaa waaqayyoo macaafni qulqulluun akka jedhamni sababii isaaniif maqaa waaqayyoo arrabsamaa jedha macaafni qulqulluuni. Nu keessaa sababii keenyaaf namoonni maqaa waaqayyoo arrabsan, waldaa kiristaanaa jibban, tajaajila dhiisan, nu wajjin maal ol caaluu jireenyi keenya tokkuma kan jedhanii waa baay'ee gara duubaa deebi'an jiru moo hin jiran inni jedhu waan nuun baay'ee itti yaaduu qabnudha kutaa kana keessaati jechuudha. Egaa ogummaadhaan amaleeffadhaa'edha. Lakkoofsa 5ffaa kana gara dhumaarraa kana jechuun maal jechuudha? Akka itti isaanii wajjin jiraattan ogummaadhaan amaleeffadhaa jedha. Ogummaa malee ormoota wajjin jiraachuun rakkina akkam akkamii qaba laata waan jedhu kutaa kana keessa waan nuun itti yaaduu qabnudha jechuudha. Ogummaadhaan amaleeffachuun immoo jireenya akkamii isaanii wajjin yeroo jiraannu barbaachisa. Jireenya maal fa'aarrattidha. Ogummaadhaan amaleeffachuun kan inni nu barbaachisu jechuudha. Ogummaadhaan amaleeffachuu jechuun immoo maal jechuudha inni jedhu yeroo qayyabannu waan nuun itti yaaduu qabnu keessaa isa guddaadha. Inni kan biraan akkaataatti ogummaadhaan ormoota gidduu jiraannu poointii guddaa tokko kaasa lakkoofsa 6irraa. Inni immoo haasaa yookaan dubbii arraba keenyaa sirreeffachuu, isarratti xiyyeeffachuu, arraba keenya qulqulleessuu isa jedhu kaasa. Haasaa yookaan dubbii arraba keenyaati. Wanti guddaan kutaan kun irratti xiyyeeffatu yeroo ormoota gidduu jiraattan baay'ee of eeggannaa guddaa godhaa kan inni nuun jedhu yoo jiraate dubbii arraba keenyaati. Lakkoofsa 6ffaarraa arganna kana. Maaliif hunduma keessaa waa'ee dubbii arraba keenyaa irratti xiyyeeffate jettanii yaaddu kutaan kun? Oromoota gidduutti dubbiin nuti dubbannu dhiibbaa hammamuu danda'a. Isa kana eeriyaa kana irratti baay'ee bal'isnee akka itti yaadnuu fi anis haasaa koo keessa yeroo gabaabaa qabnu keessatti tuttuquun barbaada. Waldaa kiristaanaa gaafa jennu mana tun taane namni Kiristoositti amane amantoonni jechuudha. Biyya lafaarra kan nuun jirruuf kaayyoo gurguddaa lamaafi. Yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti kaayyootu baay'ata. Kaayyoo waaqayyoo hin taane, kaayyoo xiyyeeffannaa waaqayyoo hin taane, kaayyoo ajandaa waaqayyoo hin taanetu yeroo keenya baay'ee fudhatee jireenya keenya baay'ee miidha malee waaqayyo waan gurguddaa lamaaf walitti nu qabe biyya lafaarra nu kaa'e. Kaayyoon gurguddaan kun inni tokko maal inni guddaa fi inni hangafaa inni jalqabaa biyya lafaaf yookaan namoota gooftaan arganneef ifa Kiristoosiin ibsuu fi afeerraa mootummaa waaqayyootti isaan waamuudha. Kaayyoon nun biyya lafaarra jiraannuuf inni jalqaba. Great purpose. Kaayyoon akeeka waaqayyoo inni guddaan biyya lafaarra maaliifan naa oliin kaa'e kan jedhu tokkoffaa irratti kan waaqayyo barreessu maal jennaan naa ol amma jiraatutti biyya lafaatti naan hamul'isu afeerraa mootummaa waaqayyootti namoota waamu hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti hojjete alabsu namoota du'a keessaa gara jireenyaatti dabarsu sababii fayyina namootaa haa ta'uu inni jedhu kaayyoo waaqayyoo isa guddaadha. Kaayyoon waaqayyoo inni lammaffaan inni waldaa isaarraa qabu immoo walii isaanii akka isaan cimsan waldaan kiristaanaa jechuun inni amane isa amane akka inni cimsuuf waaqayyo wal jajjabeessuudhaaf wal bira nu kaa'e. Wal jajjabeessuudhaaf kennaa ayyaanaa nu laate. Gara Kiristoositti akka wal guddisnu, akka wal jajjabeessinu, akka wal barsiifnu, akka jireenya waaqayyo barbaadu walirratti appilaayi gochaa deemnuufitu waaqayyo wal bira nu kaa'e. Gaafa wal cimsinu miishinii keenya irratti immoo gaafa xiyyeeffannu kaayyoon waaqayyo nurraa qabu accomplished ta'eera jechuudha. Kana barbaada waaqayyo. Egaa walittis akkuma kaafne Oromoota wajjin jiraachuun carraa guddaa nuti kaayyoo waaqayyo lafa kanarra nu kaa'eef ittiin milkeessuu dandeenyu isa guddaadha. Akeeka waaqayyo biyya lafaa kana irratti nurraa qabu karaan ittiin milkeessuu dandeenyu inni guddaan namoota hin amanne wajjin jiraachuudha. Namoonni hin amanne nuuf ooyiruu keenyadha. Ooyiruu misoomsuu dandeenyu maasii keenyadha.
maasii irratti sanyii gaarii facaasuu dandeenyudha. Kiristaanota akka qotee bulaatti yoo fudhanne qotee bulaan sanyii gaarii kaa'uu duwwaa utuu hin taane lafa irratti facaasu yeroo qabaatudha. Lafa irratti facaasu kan ammoo waqtii akkamitti faca'a? Kunuunsa akkamiitu barbaachisa? Lafi sun amala akkamii qaba? Sanyichi immoo amala akkamii qaba kan jedhu sirriitti understand gochuu yoo danda'edha. Kanaaf sanyii mootummaa Waaqayyoo keessa keenya jiru kan irratti facaasnu namoonni gooftaan beenne gaafa ollaa keenya jiraatan, gaafa biiroo keenya jiraatanidha. Isaan nuuf iddoo hojii keenyaati. Mission field keenyadha. Waan nama gaddisiisu garuu namoonni baay'een carraa kana akka inni carraa ta'e illee hin beekan. Akka inni carraa ta'e illee hin beekan. Kutaa kana keessatti yeroo isiniif kenname tun dabarsinitti hojjedhaa inni jedhu waa'ee hojii foon keenyaaf hojjennu miti. Yeroo isinii kenname tun dabarsin baradhaa, biizinesii hojjedhaa, jabaadhaa jechuu miti. Kutaan kun kontekstii mataa isaatii qaba waan ta'eef gara kanatti hiiknee lallabuu hin dandeenyu jechuudha. Phaawulos yeroo isiniif kenname tun dabarsinitti hojjedhaa kan inni jedhe hojii isa kamiin iyyuu miti, hojii mootummaa Waaqayyooti, hojii mishinii Waaqayyooti, hojii misraachoo wangeelaa namootatti dhugaa ba'uuti. Kanaaf in darbaa jechuudha. Yeroon amala isaa keessatti in darba. Yeroon hin dabarre hin jiru. Yeroon safaramee kennama, carraan in kennama, in fudhatamas carraan. Carraan calluma yeroo hundaa jiraatu hin jiru. Carraa kan godheeyyuu yeroo hundumaa kan hin argamne ta'uu isaati. Wanti yeroo hundumaa argamu carraadhaan jedhamu. Waan darbu yeroo ta'e yeroo murtaa'e duwwaadhaaf kan jiraatu carraa jenna. Yeroo kan jennu waan lakkaa'amu waan ta'eef yeroo jenna. Wanti hin lakkaa'amne yeroo jedhamuu hin danda'u. Kanaaf Waaqayyo Oromoota wajjin jiraachuudhaaf yeroo nuuf laate, carraa nuuf laate. Kana jechuun in darbaa jechuudha. Guyyaa nuun itti deebinee carraa amma wangeela lallabuuf qabnu kana hin qabaanne hin dhufaa jechuudha. Namoonni baay'een yeroo dheeraaf nama gooftaa hin qabne wajjin ollaa ta'anii guyyaa tokkollee misraachoo fayyisuu Yesuusiin itti himanii Yesuustu si barbaachisaa, Yesuusiin malee jireenya bara baraatti galuun hin danda'amu jedhanii dubbatanii hin beekan. Nama akkasii wajjin iddoo tokko barachaa nama gooftaa hin qabne wajjin guyyaa guutuu wajjin haasaa wajjin taphachaa oolaa waa'ee fayyinaa, waa'ee jireenya bara baraa kana garuu guyyaa tokkotti himaniis hin beekanii, yoo xinnaate kadhataniif illee hin beekan. Waaqayyo ollaa koo na bira jiru kana gara fayyinaatti fidu jennee hammam kadhannee beenna kan jedhu akka of ilaalluun barbaada jechuudha. Riyaa keenya wajjin barannu, firoota keenya guyyaa tokkollee Yesuus Kiristoos si barbaachisaa jennee namoota itti himnee hin beekne baay'ee qabna. Waaqayyo garuu namoota isa hin beekne gaafa nu bira kaa'u carraa guddaa nuu kennuu isaati. Carraa guddaa nuu kennuu isaati. Waaqayyo nu adammas obboloota ko. Macaafni qulqulluun keenya isa jalqabaa namoonni gooftaa akka argataniif kadhachuu fi akka qabnu dubbata. Roomee boqonnaa 10:11 irraas kan arganna. Phaawulos ani warra Yihuudiif nan kadhadhaa akka isaan gooftaa argataniif isaaniif baay'ee nan hinaafa nan kadhadhaafis jedha. Itti aansuudhaan immoo jireenya keenyaan dhiibbaa gaarii irratti uumuu nu barsiisa macaafni qulqulluun. Kadhachuufidha. Laayif istaayilii keenyaan immoo dhiibbaa gaarii irratti uumuudha. Kanaafidha kan inni akka itti isaan gidduu jiraattan ogummaadhaan amaleeffadhaa kan inni jedhuuf kanaafidha. Ogummaa barbaada isaan gidduu jiraachuun jechuudha. Innaa isa nuun afaan keenyaan dubbannu caalaa inni nuun kadhannuuf, inni nuun laayif istaayilii Waaqayyoon ibsu, qajeelummaa Waaqayyoo calaqqisiisu isaan biratti jiraannu dhiibbaa guddaa irratti uuma. Namoota wajjin barannu, namoota wajjin hojjennu, namoota wajjin ollaa taanee jiraannu, firoota keenyaa wajjin jechuudha. Maatewos boqonnaan 5:16 namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennaniif jedha. Ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu jedha. Yeroo nun dukkanoofnu biyya lafaa dukkanaa'a. Yeroo nun cubbuu keessa gadi liqinfamnu biyya lafaa bira karaa wangeelli ga'u hin jiru. Waaqayyo karaa namaa dubbachuu barbaada waan ta'eef. Karaa ergamaa wangeela dubbachuu hin barbaadu Waaqayyo. Argitaniitu iddoo garaa garaatti. Samaariyaatti ergamaan utuu jiru Filiphoosin argee mana Qarneeliyoositti ergamaan Waaqayyoo itti muutuu danda'u Phexros bira dhaqii Yophee jiraattiin jedhame ergamoota boqonnaa 10 irraa Waaqayyo karaa namootaa dubbachuu barbaada.
Lammaffaa Qorontos boqonnaa 5:21 irraa immoo Waaqayyoo nuyi Waaqayyoof afaan taanee ergamneerra Waaqayyoo karaa keenya sin dhageessifata jedha Phaawulos. Namatti fayyadama ergaa araara isaa kana immoo adaraa nutti kenneedha. Na adaraa Waaqayyoo nutti kenne maaliin hojiirra oolchaa jirra? Maal fakkaanna? Ollaa keenyatti wangeela dhugaa baanee beennaa? Amma Paakistaaniin Iraaniin akka dhannu miti. Isa baay'ee xiqqaan dubbachaa jiran. Kutaan kunis isa baay'ee elementarii dubbachaa jira. Yeroo wajjin jiraattanii jedha. Yeroo wajjin jiraattan warra nun wajjin jiraannudha waa'een kutaa kana. Warra iddoo fagoo warra ardii kan biraarra jiran miti. Warra wajjin oolu, warra wajjin hojjennu, warra wajjin baran, warra safara tokko jiraan isaanitti wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbannee beennaa. Hojii fayyisuu Yesuus Kiristoos fannoo irratti xumure qoonnee fi beennaa isa jiruun akka of ilaallu fuula Waaqayyoo duratti jireenya keenya akka sakattaanu Waaqayyo carraa nuuf laachaa jira ammas. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kutaan kun egaa addumaan waa'ee dubbii arraba keenyaa irratti xiyyeeffannoo guddaa laata. Macaafa qulqulluun keenya kakuu haaraa keessatti waa'een dubbii arraba keenyaa kun baay'ee bal'atee iddoo garaa garaatti barreeffamee arganna. Keessumatti garuu Yaaqoob ergaa isaa keessatti barreesse boqonnaa 3:2 kaasee hamma 12tti kan jiru akkasumas dubbifattan nan barbaada. An darbee iddoo tokko nan dubbisa. Namni dubbii isaatiin irraan kaanne nama fiixaan ba'eedha jedha. Namni dubbii isaatiin irraan kaanne nama fiixaan ba'eedha. Inni akka nama luugamatti kaayetti namummaa isaa guutummaatti qabu hin danda'a. Farda akka nuuf abboomamuuf afaan isaatti luugama yoo keenye dhagna isaa guutuu luugamichaa hin qabne gara jaallannetti geessina. Arrabni ibiddaa'edha. Lafas jallina hundumaan hin guutaa'edha. Guutummaa dhagnaas hin xureessaa'edha. Inni hamaa gabii hin qabneedha. Hadhaaduu fiduunis guutuudha jedha. Fardi amma kana ga'u gaafa kontroolii gochuun barbaachisu fuuncaa miila isaatti kaa'u miti. Miila isaatti kaa'anii gototanii farda dhaabuun ni ulfaata. Morma isaatti kaa'anii farda qabanii kontroolii gochuun baay'ee ulfaata. Afaan isaatti keenyaan garuu gara barbaadanitti geessuun hin danda'ama. Namnis akkasuma namni afaan isaa luugamame, namni arraba isaan irraan kaanne nama fiixaan ba'eedha. Nama disiipiliinii ta'uun ittiin ulfaanneedha. Arrabi kun immoo ibiddadha, waa gubaa. Ibidda xiqqoo isheetu bosona guddaa gubaa. Arrabi keenya amma kana murteessaadha jedhee Yaaqoob boqonnaa 3 irratti bal'isee isin guutummaa isaa akkasumas dubbifattan nan barbaada. Phaawulos immoo warra Qolosaayiisiif yeroo barreessu wantoota yeroo Oromoota gidduu jiraannu baay'ee eeggachuu qabnu keessaa inni guddaan maal jennaan arraba keenyaa jedheen immoo. Dubbiin arraba keenyaa isa jalqabaa eenyummaa keenya mul'isa. Namni gaafa arrabi isaa dubbatu eenyummaa isaatu mul'ata. Kanaaf haasaan keenya yeroo hundumaa akka soogiddaa kan mi'aawudha. Warra dhaga'uufis ayyaana kan dabalu ta'uu qabaadha. Qoosaan hin taanellee afaan keenya keessaa bahuu hin qabudha. Isa kana Efesoon boqonnaa 4:29 boqonnaa 5:4 kanuma argattu. Qoosaan hin taane warra dhaga'uuf ayyaana kan hin daballe afaan keessan keessaa hin bahin isin gidduutti hin dhaga'amin iyyuu jedha macaafni qulqulluun. Kun egaa karaa ittiin wangeela lallabnu isa guddaadha. Karaa ittiin Yesuus Kiristoosiin mul'ifnu isa guddaadha. Wanta arraba keenya irraa ba'u namoota gara fayyinaatti fiduu danda'a. Namoota fayyina keessaa baasuu danda'a. Namoota Waaqayyoon jaallachiisuu danda'a. Namoota yaada Waaqayyoo keessaa baasuu danda'a. Waaqayyoo arraba keenyaaf hedduu nuuf haa qabu. Faarfaticha akka jedhamin macaafa faarfannaa irratti yaa Waaqayyoo arraba koof eegduu naa kaa'i. Arraba koof eegduu naa kaa'i. Waaqayyo arraba keenyaaf eegduu nuuf haa qabu. Wangeela lallabuun yeroo bifa idilee wayiidhaan foormaalii qophoofnee baanu qofaa miti. Ormoota gidduu akki nuun itti jiraannu lallaba tokkodha. Yeroo hundumaa lallabdoota nuun. Yoo jireenya Waaqayyoo jiraanne Waaqayyoon lallabna. Yoo jireenya foonii jiraanne immoo foonummaa lallabna, xuraa'ummaa lallabna. Waan lallabnu adda baafachuu qabna. Lallabuun keenya garuu dirqamadha.
Waan nu dubbannu yeroo hundumaa lallaba tokkodha. Akki nuti itti jiraannu yeroo hundumaa lallaba tokkodha. Wanti nuun jiraannu waan Waaqayyoo yeroo ta'u, waan Oromoota harkisu yeroo ta'u, waan namoonni akka isaan Waaqayyoon sodaatan, abbaa keenya isa waaqarraaf akka isaan ulfina laatan godhu yeroo ta'u, miishni nutti kenname fiixaan baasaa irraa jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Filiphisiyoos 2:14-15 immoo akka jedha. Waan hundumaas guungummiif morkii malee godhaa. Ijoollee Waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne, warra mudaa haxxummaas hin qabne akka taataniif jedha. Isinis dhaloota micciiramaadhaaf karaarraa kaate gidduutti biyya lafaa irrattis akka ibsaa in ibsitu. Ameen. Iddoo biraatti immoo Yesuus yeroo akka jedhu argina. Isin ifa biyya lafaati jedha. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'udha. Yoo waan hamaa gootanis tulluu gubbaarra jirtu waan ta'eef dafee mul'ata. Namni uffata adii bareedaa uffatu waa xiqqootu irraa mul'ata. Namni uffata xurii uffatu garuu waan tokko irraa mul'atu. Nuun Kiristoosiin uffanneerra waan ta'eef of eeggannaa guddaadhaan jiraachuu nu barbaachisa. Dogoggora xiqqoo keenyatu bakkeetti guddatee ba'a waan ta'eef. Kanaaf gaafa warra waan ittiin komataman hin qabne, warra mudaaf haxxummaa hin qabne ta'anii jiraannu garuu dhaloota micciiramaaf dhaloota karaarraa kaate gidduutti biyya lafaa irrattis akka ibsaa ibsitu nuun jedha sagalee Waaqayyoo. Waaqayyoo akka ibsaa akka ibsinuuf nu haa gargaaru. Kanaaf ogummaadhaan isaan gidduu jiraachuun maaliif barbaachisee? Wanti nuun goonu keessumaa immoo wanti nuun dubbannu namoota baay'ee dogoggorsuuf Waaqayyoo irraa deebisuus danda'a. Namoota baay'ee gara Waaqayyoottis deebisuu danda'a. Waaqayyo arraba keenyaaf eegduu nuuf haa kaa'u. Walumaa galatti Oromoota gidduu jiraachuun carraadha. Carraa kanatti fayyadamaan jira. Yeroon hin darba. Carraan yeroo tokko duwwaa namaaf kennama. Biyya lafaa irratti immoo yeroo nuun qabnu kuniyyuu baay'ee gabaabduudha. Umuriin nuun hojiidhaaf dhimma baasuudhaaf qabnu baay'ee gabaabduudha. Waaqayyoo carraa nuu laate hundumaatti fayyadamne, yeroon nuu laate, umuriin nuu laate hundumaa, aksesiin nuu laate hundumaatti fayyadamne namoota mootummaa isaatti waamuudhaaf, sababii fayyina lubbuu namootaa ta'uudhaaf akka dandeenyu ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Eebbifamaa. Kutaattaanuun amma wal agarruutti yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u. Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry.